عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا إلوتوبا كم جرت فياكي سني بكم أجرتنا تنجيني ربي سمبرا جراتو إيجا إلوتوب أرس أوجيكو مياركا بفعدتين كبدي سنين في تنجرا كبجاو جالان أكنا وردتونو عبدين كبا ترتي غاري إيجا هوجي كينياف كانو برباچوس وكري كروشي دا كري بفتو كونن دا إيجا همما غاف jalqabni keenya bifa kanaan ta'a. Sansalata 8 dhaanna 1 2 3 4 5 6 7 argadhaanni quba keenyatti smarannee godhachuu dandeenya. Viidiyoo koo duraan irratti argitanitti ta'e sana booda finnee asitti walitti qabsiifanna. Bifa kanaan walitti qabsiifanna jechaadha. Sana booda sansalata 3 dhaanna 1 2 3. Egaa erga sansalata 3 dhaannee amma asitti sansalanni sadan kun akka double crochet tokkotti nuuf ta'a jechaadha. Kanaaf boolla kana keessa galfannee 1 2 3 erga akkasitti 3 dhaannee deebisnee akkas iddootti fudhannaa jechaadha. Bifa kanaan aluma tokko fudhannaa jechaadha. Erga walitti fudhannee crochet keenya asiin finnee isii kana keessa akka sal tokko xalafanna. Kun sababa qaba. Sababan akkas godheef sana booda akkas godhannaa jechaadha. Tokko bifa kanaan erga akkas godhannee ammas boolla lammataa keessa 1 2 3 godhannee ammas bifuma tokkoon as keessa akkas harkisifanna. Erga harkifannee finnee asiin crochet keenya irra tummariin as keessa finyoo kana deebisnee asiin akkas baafanna jechaadha. Sana booda akkas godhanna. Erga akkas goonee sansalata tokko dhaanna. Sansalata tokko erga dhaannee ammallee xalafannee 1 2 3 akkasitti dhaannaa jechaadha. Ammas crochet keenya irra akkasitti xalafannee finnee hunda saaluma tokkoon akkas baafanna. Erga akkas baafannee finnee akkuma qabnee jirru kanaan bakka kana bakki isiin beekamti waan ta'eef kunoo tokko kan quba keenya irra marree jirrutu kan nuti asiin akka sadan kana keessa harkifannee finnee asiin finyoo isaa keessa baafannee xalafanna. Akkasitti guduunfanna. Sansalata tokko godhanna. Ammallee 1 2 3 double crochet 3 dhaanna. Ammas finnee aluma tokkoon akkas baafanna. Tokko qofannoo hafaa jechaadha crochet keenya irra. Finnee ammallee asiin crochet keenya irra akkasitti ummariin kana keessaan hidda isaa harkifanna. Sana booda akkas godhanna jechaadha. Ammas sansalata tokko godhanna. Erga sansalata tokko godhannee 1 2 3 ammallee aluma tokkoon akkas baafanna. Erga baafanne ammas as keessa godhanna. Akkasitti guduunfanna jechaadha. Meeqa nu barbaachisaa? 1 2 3 dhaanneerra 6 nu barbaachisa. 1 2 3 4 waan dhaanneef 6 nu barbaachisa jechaadha. Akkasitti erga 6 dhaannee amma 6 dhaanneerra 1 2 3 4 5 6 guutanneerra finnee asirratti crochet keenya irratti xalafiin qabsiifanna jechaadha waliin. Bifa kanaan qabsiifannaa jechaadha.
amma erga bifa kanaan qabsiifannee 1 2 3 godhanna. Erga 3 godhannee as keessatti bakka sila keessoo as jalaan tokko harkisne sanarratti finnee amma 1 2 3 double crochet 3 dhaannaa jechaadha. Erga dhaannee finnee akkas godhanna. Bifuma sanaan ammallee kana keessaan finnee akkas qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan ammallee akkasitti erga dhaannee finnee ammas sansalata tokko erga godhannee kana keessa 1 2 3 as keessa akkas godhanna. Bifuma tokko jechaadha. Sana booda ammas asiin erga fudhannee akkasitti meeqa nuu ta'u 2 nuu ta'u jechaadha. Erga akkas goonee sansalata tokko dhaannaa. Sana booda amma as keessa 1 2 3 erga dhaannee akkas keessa baafannaa. Erga keessa baafannee ammallee isii kanaa siin hin dagannu akkas nuuf ta'a jechaadha. Ammas sansalata tokko qofa dhaannee bakkuma sanarratti 1 2 3 erga dhaannee ammas akkumaan akkasitti baafannaa. Finnee isii kana keessa dagachuu hin qabnu akkas nuu ta'a jechaadha. Boolla tokko keessa 2 ammallee sansalata tokko erga goonee kirooshii keenya irra xalafnee asirra mataa kanarra dha'uu dhiisnee asirra kanarra tarkaanfannee boolla kana keessa dhaanna. 1 2 3 ammallee akkas godhanna. Erga baafannee finnee isii kana keessa tokko akkas baafannee qabsiifanna. Bifa kanaan sansalata tokko 2 3 achuma keessa ammallee akkas godhanna. Finnee gadhaannee akkasitti keessa baafannaa jechaadha. Bifa kanaan 2 nuuf ta'a deemu jechaadha. Tokko dhaanna sansalata tokko boolla sittaanutti 1 2 3 double crochet 3 erga dhaannee finnee haaluma tokko akkas baafannaa hundasaa. Finnee isii kana keessa harkifannaa jechaadha. Bifa kanaan amma sansalata tokko deebisnee boolluma kana keessa 1 2 3 double crochet 3 sana booda tokko akkas fudhannaa. Haaluma tokko baafannaa jechaadha. Erga baafannee finnee as keessa kan harkifannaa akkas. Ammallee sansalata tokko boolla ittaanu keessa 1 2 3 ammas baafannaa sadansaa bakka tokkotti finnee ammallee as keessa baafannaa. Bifa kanaan sansalata tokko 2 3 erga godhannee ammas haaluma tokko baafannaa. Duubarra deebisnee kana keessa qabsiifanna. Bifa kana tokko boolla ittaanu keessa 1 2 3 ammallee bakka tokkotti akkas baafannaa. Finnee isii kana keessa xalafanna. Ammas sansalata tokko finnee 1 2 3 baafannaa. Finnee kana keessa godhanna. Akkasitti zuurii guunnee jechaadha. Amma zuurii gaafa goonu 1 2 3 4 5 6 akkuma jalqaba keenyaan nuudhuma jechaadha. Amma sansalata tokko goonee finnee bakka kanatti qabsiifanna. Akkasitti duuchannaa jechaadha.
amma erga akkas godhannee deebisnee sansalata sadii erga dhaannee amma as keessa mataa isii kanarra double crochet sadii dhaanna. tokko lama sadii zuurii sadaffaa irratti jechaadha. ammallee akkas baafannaa bifuma duraanii sanaan finnee as keessa qabsiifannaa bifa kanaan finnee amma kun lama ture sadii taasifannaa jechaadha. walakkaa kanatti double crochet sadii dhaanna. tokko lama sadii finnee ammas sadan isaa bakka tokkotti baafannaa. erga akkas godhannee bukkee kana keessa baafachuu hin dagannu bifa kana nuuf ta'a jechaadha. lama turanii sadii nuuf ta'u. ammallee mataa isii kanarra bakka isii hin beekama waan ta'eef tokko lama sadii akkas godhanna. erga akkas godhannee akkasitti tokko tokko walakkaatti dabalataa irraa jechaadha. duraan sadii ture, duraan lama ture, amma sadii taasifataa irra sansalata tokko erga dhaannee sansalata lama dhaannaa asirratti. lama erga dhaannee finnee mataa isii kanarratti bakka kana dabarfannee boolla kana keessatti dhaannu finnee mataa kanarra dhaanna. tokko lama sadii ammallee bakkatti akkas baafannaa. erga baafannee finnee bakka kana dagannu kana akkas sansalata tokko amma boolla kana keessa double crochet sadii. tokko lama sadii erga sadii dhaanne ammas bifuma kanaan keessa baafannaa finnee as keessa qabsiifannaa akkas nuu ta'a jechaadha. ammallee sansalata tokko dhaanee finnee mataa isii kanarratti kanaaf kana gidduu tokko daballaa jechaadha. asirra irra keessa isaatti tokko dhaannaa, walakkaa kana keessa tokko dhaannaa, finnee irra keessa kanaatti illee tokko dhaannaa. akkasitti tokko lama sadii akkas godhannaa. finnee ammallee qabsiifannaa akkas bifa kanaan baay'ifannaa jechaadha. tokko lama sansalata lama dhaannee boolla kana keessa dabarfannee asirra keessa kanaatti dhaana jechaadha. bifa kanaan tokko lama sadii isinitti mul'ata yaada. ammallee akkas godhanna. sadii erga dhaannee bifa kanaan sansalata tokko amma finnee walakkaa kana keessa tokko dhaanna. tokko lama sadii baafannaa. bismillah. haala kanaan bakka kana sansalata lama erga dhaannee finnee amma mataa kanarratti mataa gaafa jedhu irra keessa kanarratti dhaannaa. tokko lama sadii finnee sadan kan iddootti baafanna. ammallee finnee isii kana keessa qabsiifannaa sansalata tokko erga dhaanee ammas boolla kana keessa tokko lama sadii double crochet sadii erga dhaannee finnee baafanna keessa akkas sansalata tokko ammallee finnee irra keessa kanaatti tokko lama sadii ammallee akkas baafannaa. erga baafannee qabsiifannaa jechaadha. amma akkasitti zuurii goonnee jechaadha. tokko lama
sansalata lama dhaannee finnee as keessa walitti qabsiifna. Gaafa zuurii akkasitti goonnu bakki kun duwwaa ta'a. Kirooshii keenya irratti hin xalafin as keessa finnee qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan zuurii goonnee jechaadha. Ammallee zuurii afuraffaa bifuma sanaan erga dhaannee kanuma irratti 1 2 3 dhoofti isaa bifuma tokko fidnee akkas qabsiifannaa. Sansalata tokko amma duraan 1 2 3 ture kun amma immoo 4 nuuf ta'a jechaadha. Dabalaa deema kun bal'ataa deema. Kuniif kun akkuma kana walirratti dhaamaa deema jechaadha. Walakkaa kana kan nuuf baay'ataa deemu. Bukkeen gamaaf gamanaa kun maazanii ta'ee ol nu ba'a. Ammas keessa baafanna 1 2 3 qabsiifannee inni bifa kanaan akkas goona. Ammallee finnee asirratti 1 2 sansalata tokko erga dhaannee finnee asirratti 1 2 3 walakkaa kana walirratti dhaa'uun barbaachisu jechaadha. Bukkeedhaan daballaa. Sansalata tokko ammallee daariif kanaaf kana irra keessatti dhaana siniin jedheera akka maazanii nuuf ta'utti 2 3 bifa kanaan akkas nuuf ta'a. 1 2 kana gidduutti dirqama sansalata lama nu barbaachisa jechaadha. Erga dhaannee finnee kanarratti 1 2 3 inni akkas baafanna. Sii kana keessa xalafanna. Sansalata tokko sana booda ammallee 1 2 3 ammallee 1 akkas godhanna. Finnee xalafanna. 1 ammas walakkaa kana asirratti hin dhaanu. Irra keessa kana irratti hin dhaanu. Kanarratti harkaanfannee bukkee kana irratti dhaana. 1 2 3 bifa kanaan. Sansalata tokko amma daarii isa kanaaf kana nunoo irra keessatti dhaanu siniin jedheera. Asirratti irra keessatti dhaanna. 1 2 3 bifa kanaan. 1 2 ammallee sansalata erga lama erga dhaannee finnee kanarratti irra keessa isaatti dhaanna. 1 2 3 bifa kanaan. Sansalata tokko 2 3 ammallee sansalata tokko kanarra dhaanu siniin jedheera. Bakka kana bakka duwwaa kanatti dhaanna. 1 2 3 1 manni kun isa daarii maazaniiti waan ta'eef irra keessatti dhaanna. 1 2 3 1 2 ammallee kun daarii waan ta'eef irra keessatti dhaanna. 2 3 akkasitti baafanna. Erga akkasitti baafannee sansalata tokko
lama sadii ammallee ammas sansalata tokko lama sadii turne ammas akkasitti dhaabna ammallee sansalata tokko maazanii bira geenye waan ta'eef irra keessatti dhaabna tokko lama sadii tokko lama bifa kana jechuun akkasitti jechaadha. Bifa kanaatiin sinitti mul'ata inshallah. Bifa kanaatiin akkas nuuf ta'a jechaadha. Kun sansalatni nu lama nuti dhaannu akkasitti bakka duwwaa nu hambisa bakka bal'aa ta'een jechaadha. Kun immoo tokkoon nu walirratti dhaanu bifa kanaan maazanii fakkaatee itti nuuf mul'ata jechaadha. Hin ba'a. Boca mataa isaa ta'e uummata akkasitti. Kun bifuma kanaan dhaamaa jechaadha. Egaa hordoftoota koo yeroo dhufne guddifannu haala kanaan nu bareedaa deema. Haala kanaan dizaayinii addaa uumaa deema jechaadha. Amma guddifannutti nuuf galuu dhiisuu danda'a garuu yeroo akkas guddifannu dizaayinii isaas adda baafachaa bareedinni isaas immoo adda ta'aa deema jechaadha. Kun sansalata lama kanan dhee boca akkasii akkanaaf uumuu fi tokko walirratti kanan dhee immoo kun akkasitti bifa akkasiitiin bifa maazanii ta'een akka linaaf uumuuf jechaadha. Walakkaan kanaaf kana gidduu kan jiran akka biyya keenyaatti aatarsiraa jedhama. Akka aatarsiraa jechuun aatara namoonni ilaaleen jiru bifa aataraati jechaadha. Kanaaf walakkaan kun walirratti dhaamuun barbaachisu. Kan walirratti dhaanu daarii isa kanaaf kanaati. Bukkee gamaaf gamanaa kan walirratti dhaannaa jechaadha. Kun akkuma kanaan wal ba'a bifa maazanii ta'e nuuf uumaa jechaadha. Kun immoo akkuma kana tokko tarkaanfannee dhaannaa jechaadha. Kana walakkaa kana. Kanaaf gaafa guddataa deemu kanarra bareechee nuuf bareedaa jechaadha. Kun bifa kanaatiin kan guddatee dhaame kun bifa kanaan jira. Akkasitti nuuf bareedaa jechaadha. Bifa kanaa ta'ee nuuf bareedee bahaa jechaadha. Guddifannee kan walitti deebina. Sababni isaas yoon dhaawulee dhufti isaa akkuma jalqabne waan ta'eef yoon guutuu isaa viidiyoodhaan dhaawulee viidiyoo dheerataa booda ilaaluun isaayyuu nama dabbara jechaadha. Guddifnee walitti deebina. Egaa hordoftoota koo hanga asitti dhaadheetiin jira. Kun kanumaan xumurraa. Sababni isaas kan kanarra guddaa waan dhaadhee qabuuf kun bifa kanaan waan dhaadhee qabuuf lamaan sinitti agarsiisaa jechaadha. Kana lachaniin sinitti agarsiisaa. Kutaan tokko hanguma asitti xumurama. Sababni isaas kutaa lamaffaa siniin qabadhee waan dhufuuf kutaan tokko kanumaan xumurraa hanga kutaa lammaffaatti wal arginutti nagaan naa turaa.